Abba nama dari apa mau pun dadatan, juga dari harum pun dadatan, asaba dari wahai pun dadatan, awal ma ajari lay zaman kubatan, sam sebrano dadatan, awal ma ajari timuda dadatan, singkatani dinatani kubayu, asmanin daki bakadan. Ashama harka fuunee daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma kan argamnu airportii Dubaaitti argamna jechuudha. Turtii sa'a 3 fi daqiiqaa 40 booda jechuudha. Akkuma argitan jechuudha. Kan itti argamnas airportii Dubaai akkuma xiyyaara irraa gabbuunan jechuudha. Gara keessaa gadi kutaa jirra. Kan na biratti argitanis hiriyaa kooti. Bu'aa bayii hedduu keessa qaxxaamureeti gara airportii Dubaaitti kan dhufne. Dadhabbiin xiyyaara keessallee baay'isee nama dadhabsiisa. Laala akkasitti bareeddu airportiin Dubaay jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu jechuudha akka asii baaneen maaltu jira? Eessa deemaa jirra? Isa wajjimaan daawwanna. Turtiin keenya isii wajjin haa ta'u keessanis immoo wajjin haa ta'u isiniin jecha. Asumaan isin affeerra jechuudha. Hedduu dadhabnee jirra akkuma argitan. Waan babbareeda hedduu argitan jedheetiin abdiin qaba. Viidiyoo babbareedaa immoo qabadhee isinii dhufa. Toora onlaayiniitti irraa immoo erga badee bubbuleen jira. Ji'oota 6-7 akkana lakkoofseen jira. Amma deebi'ee jechuudha. Sa'a 24 wajjin jira gara toora onlaayiniitiin. Airportiin Dubaay kana fakkaataa firiidamii isaa wanni hundi isaatu jechuudha. Hedduu miidhagaadha. Hedduu nama boonsaa nama gammachiisa. Kanaaf hanga xumura qophii keenyattiin wajjii ta'an immoo affeerraa kenna. Gara fuulduraatti immoo hiriyoota keenyas wal agarra. Asii yoggaa baan immoo maal akka argitan immoo wajjumaan laallaa isiniin jennaan wajjin tura. Bakka hiriyoota keenyallee wal agarree jira. Kana fakkaata jechuudha airportiin Dubaay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya dhiifama loogeeshinaa fi waan garaagaraatiin aeropilaanii keessatti isinii mareen jira. Sana achuma irratti daawwattanii saniin alatti jechuudha maka itti argamnu airportii Dubaayitti argamna. Akkana jira jechuudha. Dubaay terminaal waan jedhu. Akkana jirti. Isaan kanallee yeroo dhiyootti wal bartanii. Abshir. Kana biratti argitanii immoo aduuba kun hiriyaa kiyya wajjin dhufne isa kana. Isaan illee yeroo dhiyootti wal bartanii jira. Amma akka itti argamnu airportii Dubaayitti argamnaa jechuudha. Hanga gaafa Ameerikaa deemu. Turkii deemnaa miti reeta uumama. Kanaafiyyuu Dubaay hedduu miidhagduudha, hedduu namatti tolti. Airportiin isii hedduu namatti tolti. Haalli qeebala isillee. Abbaa soomee maal jettan? Hanqurroon dhukkubaa jira. Of durallee. Hin deemna of durallee. Itti argamnu Dubaayitti argamna jechuudha. Yooyyaa yanni daawwattoota keenya ani tulluudha. Kanaaf tulluun akkuma maqaa isaatiitti kan itti argamu Dubaayitti argama. Of duratti immoo Dubaay maal akka fakkaattuu fi bareedumsa isiitii fi bakkoota garaagaraa isin daawwachiisa. Turtiin keessan na wajjin haa ta'u isiniin jedha. Mee maal akka fakkaattu immoo fuuldura isii wajjumaan laalaa deemna. Baay. Qilleensi illee hedduu miidhagaadha. Dubaay jedhame akkana bareeddi Dubaay ilaalla. Baay'ee osoo itti yaadin dhufne proogiraamaan dhalaa dhufne natti fakkaatee miti ree tikeetii illee akkuma argine murree dhufne miti akkana fakkaatti. Wow. Abbee Dubaay dhuguma sirrii bareeddi akkam akka laallu san qofaa miti ni bareeddi. Konooti akka jirtu as jirtanii. Fooqi irraa akira dheertuu jedhamtu sun kunoo achi jirti. Warri argitan kunooti. Fooqi biyyattii keessatti dheertuu jedhameetiin dubbatamtu isii tana.
As keessatti osoo laaltee rasii wayya kanarra. Kun as jirti. Yeroo biraa dhaqee isin waraaba. Waa. Akkana kun daawwattoota keenya akkuma argitan jechuudha airportidha baanetiin karaa manaa imalaa jirra. Yeroo dhiyootti immoo Burji Khaliifaa isinii maree isinii gadhiisa. Isinis akka gammaddan abdiin qaba. Viidiyoo babbareedaa yeroo dhiyootti jechuudha qaqqabadheetiin isinii dhufa. Isin immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatina. San biratti immoo comment irratti barreessitaniiti yookiin akka warra keenyatti kataabdanii yookiin xaaftanii jechuudha. Yaada qabdan as jalatti nuuf barreessuu dandeessanii karaa commentiitiin. Waan majiruun jechuudha wal bira dhaabbannee share walii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani immoo waan babbareedaa qabadheen dhufaa na jajjabeessaa na bira dhaabbadhaa. Chaayinaali kootis erga irraa tutturee baay'isee bubbuleen jira baatii 6-7 akkana lakkoofseen jira. Amma booda immoo isinirraa hin baduu abdiin qabaanis jechuudha. Yeroo dhiyootti Burji Khaliifatti wal agarra. San biratti jechuudha Dubaay maal akka fakkaattuu fi maal akka jiru walumaan daawwannaa walumaan laallaa isiniin jedha. Kanaafi hanga isinirraa badee isinirraa tutture kanaaf dhiifama isin gaafachaa. Dubaay immoo maaliif dhufne? Dubaayin booda immoo eessa imalla? San immoo walumaan laallaa jechuudha. Turtiin keenya isin wajjin haa ta'u isin immoo nu wajjin haa ta'u isiniin jedha. Turtii gaarii nagaan naaf jiraadhaa isiniin jedha. Bye. Walquunnamuuf jirra jedhii naatti himi atiif yaada gara. Dadhabaa shiraatu nu iddootti jarri Oromiyaa guutuu keessanaaf marmaari qabaaf amma kibbaa baabii dhiyaatti dhalawwan koo maraa nagorii biratti. Kabe kunna bunda dabe kudu sani dabe. Kuni fita kanko Oromo tamaran amsa kotimi nafori mundara. Tinji kanon walquunnamuuf jirra jedhii naatti himi hawwiif yaada gara. Karrayyuu jalqabii shawaa waliin gahii gama walloo gorii kamiseen fullarii morgamaa jahii bahii waan baratti wallaggaa horroodaa. Kapsaa'oota magii hawwii waliin togeeka himimmaan koo hagee. Foonii fi dafan koo Oromoo tamaraan. Sakotimi nagori hundar Ihotin jifannon walquunnamuuf jirra jedhii naatti himi hawwiif yaada gara. Jimmaa fi akkaroo matuudhaa fi goree tamsaanaaf qunnamii nagattee kan tarree. Amma boyyaletti kalloof roobeen kottu asallaan gugutti anja hunda gahii tiimi
ijjataa eega rakkadhuu naamti. Oromo tamaran, nam sakoti mi nam dori